Mee akka carraatee bilbilli keessan isin jalaa miidhame haa jennu. Bilbila keessan siitingii homaa yoo ta'u on yookiin off hin godhin gara nama bilbila sirreessutti kennitanii. Egaa akkas godhaa turtan jennaan baay'ee dogongortaniittu. Har'uma kana sirreessaa. Kana maal goonaa gara siitingii galla. Gara siitingii galleen booda giir icon ishee kana ni tuqnaa jechuudha. Erga kana tuqneen booda scroll goonee gara device care barbaanna. Device care ni barbaanna. Device care kunoo iddoo kana jirti. Device care erga cuqaasneen boodattiin maintenance mode ishee iddoo kana jirtu kana jechuudha. Haala kanaan cuqaasna. Haala kana erga cuqaasneen booda ishee kana ni agartu. Ishee kana turn on goona. Turn on erga gooneen booda bilbilli keenya restart ta'a. Restart erga ta'een booda maintenance mode irra galeera jechuudha. Maintenance mode irra galchuun maaliif fayyada? Daataan keessanii fi privacy keessan secured ta'a. Namichi bilbila keessan sana hojjetu daataa keessan keessa galee ilaaluu hin danda'u jechuudha waanuma ta'eenu.